Ashamaar kafuunii akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaalaa ayyaantu asallaa jiru jalatti argamtanii bakka jirtanitti nagaan koo isiniif haa baay'atu isiniin jecha ijoolleen keenya kan waa'ee majalis nagaafachaa jirtan hundi keessanuyyuu keessan koottatti na dubbisa kunooti gatiin isaa kanuma asirratti argitan kana jechuudha warroonni xalabachuu barbaaddan meeshaa isaa wajjin meeshaa garaa isaa jidduutti argitan kana wajjin warroonni xalabachuu barbaaddan bifa lamaan qabadhee too dhufe kanarraan aanetoo kan jiru bifni biraan ni jira. Ijoolleen kana filattanii too jirtan koottatii keessan na dubbisaa bilbilli keetaan bileelii gubbaarra jira. Waasaappiidhaan yaada keessan naa teechisaa isiniin jechuun jaaladha. Koottaa xalabadhaa baay'ee bayeessaa fi baay'ee gaarii kan ta'edha. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkuma meetirri dabaluun qarshiin isaa dabalaa deemaa kana beekuu qabdanii isiniin jedha. Kunooti qarshiin isaa ruurmaanii asirra teechisee too hin jiran isiniin jedha asirratti ni argattu. Kanaafuu koottaa na dubbisaa. Gaafii keessaniif egaa. Dafee toogaan isiniin deebisuus baadhee ta'ee sooriin isiniin jedhaa ilmi namaa ka guutuu miti waan hir'inaa baay'eetuyyuu jira jechuudha jireenya ilma namaa keessatti wantoonni guutachuuf olii gaffii ganni jira kanaafidhaan isiniin jedhaa ijaaf qalbii keessan irraa na hambisaa isiniin jechaa kunootii gaafii keessaniif deebii qabadhee too dhufee jira koottaa keessan na dubbisaa viidiyoon tun baay'ee gabaabduudhaatti fayyada.